no bolaan hin jirre garuu akkasitti duuti dura akkasii adda baafanne kaanaa jennee sinii bilbillee sinirraa. Mana ijaarrachi qabu osoo hin taane amma dachii biraati. Margi naannoo irra jiru tokko karaa seera qabeessatiin hordofaa jira. Karaa seera qabeessaatiin immoo riippoortii koodii achitti koodii ayyee obboleessa koo dhiifama naa godheeti atamma itti amantee jirta jechuudha akkasiin bahara keessatti duute itti amantee jirta seera qabeessaan deemaa jirra deemataa jirra seeraan falmataa jirra jetteetta ayyee namni tokko yeroo mana namaa keessatti du'e seera qaba maatiinoo gosti maal jedhe maatiin maal jedhani haadhaaf abbaan maal jedhani ka jedhu barbaadanu sagalee akka taanu barbaadanu dhiibnee bakka ummataanis dhaabaa waa'ee mucaa kanaa miidiyaa irraa jennee dhorginu. Miidiyaa irraa dhaabatu jettee miti. Ayyee abbaa gadaa tokko na bira jiru mee xiqqoo sagalee ol fuudhiiti nama naannoo keessaniiti ittiin dubbadhu gaa. Abbaa gadaa ma biruuf dhagaartu. Abbaa gadaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوني جالسة مشايوتي وننو ميدارا أرجعت النص أرجعجرو إن الجيبمتي مدامي سي الحمد لله بقدو تجتة وأنا كسيتي أما مو كلو جالسة سيتي بالبلاد ميدارا قطو ما قطو تنورات آبا سيراندي متاجرا جدي إن دامنا مو إن دامنا سجدو مي تينا سامي Obbolesso Tinaasee abbaa gadaati. لا مو بيوني تكون بيكو قبو أما مجايو أولا تربي عارا. Dhagaa jira Tinaasaa. osoo inni dubbatee yaada tokkotu jira. Mucayyoo dabritee rabbi haa araaramu lammaffaa innis kan ijaa'imimmaaniiti wanni tokko wanni beekamuu qabu mucayyoon tuni akka biyyaatti biyya kennaa baatee dhiiga kennaa lammii kennaa saba kennaa isinis dubbachuun rakkinnan qabu. Dammoo amma wanni tokko wanni warra biyyaati illee wanni hin galle tokkotu jira. Miidiyaan akka humna qabu namni hin beeku. Miidiyaan humna guddaa qaba. Dhugaa isii kana baasuuttis jala deemee warra biyyaa san yookiin haramni tun dhagahuu dhabutu mala. Miidiyaan waan isii kana yoo jala bu'anii fi gara miidiyaatiinis haa ta'u warrillee akka seeraatti yoo hordofanii kan jedhanii waan kana mucayyoon tun ayitiin kitama kalee ustaaz Sa'adi maxxansansanii duubaan miidiyaa kana yoo hordofannee yoo namni keenya sagaleen taanee fi waan kana hin jajjabeessine wanni kun laafaatiin deema gaafa laafaatiin deeme dagatamutu mala. Yoo akkuma warri jedhe itti amanamummaadhaan isaan nama bakka bu'aan wahii qabanii fooyyee wahii kaa jiraatu ta'e yoo dhiisaa jedhan guddaa wanni itti nama wanti jedhellee hin jiru. Dammoo hawaasni bakka bu'ee waan kana hin hordofna laal horii dalla jiru akkuma Oromoon baantee kabade ka dalla jiruuf soqan akkuma jedhan sani hawaasaanillee itti waan kana irraa dhaabadhaa jechuun kun xiqqoo baay'ee nama gammachiisu karuma ta'een osoo wal gargaartee quumceen arbahiiti jedhanii gara siinillee seeraan hordofaa siinillee miidiyaa irratti sagalee ta'anii araba sanis akkaataan itti dubbatte sagalee san namni martuu dhageeffate wanni sun hiika namni ilmi namaa sammuu qabaa hiika ilaalutu mala maaf jette maaf goote waan san ilmi namaa yoo tasas taate baharas yoo taate laal namni namaa waliin daaka lafan daaku addatti bishaan baharaa namni bu'ee daaku hin jiru. Hawaasni naannaa sana wanni kun jala bu'ee qoratamee yoo hayti sun mucayyoo tana haqa isii baastee jette warrillee warruma nagaa illee miidiyaa irratti sagalee ta'anii araba sanis akkaataan itti dubbatte sagalee san namni martuu dhageeffate wanni sun hiika namni ilmi namaa sammuu qabaa hiika ilaalutu mala maaf jette maaf goote waan san ilmi namaa yoo tasas taate baharas yoo taate laal namni namaa waliin daaka lafan daaku addatti bishaan baharaa namni bu'ee daaku hin jiru. Hawaasni naannaa sana wanni kun jala bu'ee qoratamee yoo hayti sun mucayyoo tana haqa isii baastee jette warrillee warruma nagaa haati namni isaan qucaaru hin jiru. Yookaan gamaa gamanaa namni wal gargaaree waan kana osoo baasanii bareeda jechuu barbaadeeti an akka kiyyatti haqa isii ammallee rabbi haa baasu. Maal jettu obboleessa keenya waan abbaan gadaa jedhan irratti? Dhagahamaa seetti dhagahamaa jala keenya? Laa sagaleen keetti dhagahamuu gaafataa. Seetti dhagahamaa abbaa gadaa? Dhagamuutti jira dhagamuutti jira.
dubbadhu gaa. Amma maal fakkaatu? Warri social midiyaan dhugaa humna qabaa nama inni tokko wajjin jechuu barbaade riippoortii waajjira poolisii irraa poolisii qabatee jira naannoo sanitti silkeen isaanii guutuun isaa dhaabamee sibiil hordofamaa tureeraa yeroo sanitti kana isaan tokko qaban nootanii erganaatiin bineensichaa kaasee jechuudha. Kanaaf riippoortiin poolisichaa sun waan social midiyaan amma argamaa jiru kanaaf wanta faayidaa yoo ta'e waan argamu waanti jiraatee karaa keenya kanaan ragaa qabnu guutuu walitti qabannee yoo mucaa kanaa sagalee taane waan dhugaa irratti wanti nu barbaannee sinii dawalle waan miidiyaa irraa argine too farsine masilaa qaata haqni siyyuu ba'a. Tokkoffaa qophaa keessa yoo deemtanii xiqqoo laafachuu danda'a, boodatti harkifachuu danda'a, waa danuu jira. Yoo mucaan kun akkaanis ta'e akka malees duutee jiraatte akkuma abbaan gadaa amma jedhan horii badee kan barbaadamuuf isa jiruufi safoonaa keessa jiruufi. Mucaa kana qofaa miti kan du'e. Ijoollee biyya alabaa guutuu akka waan duutetti ilaallatu shamarran biyya alabaa jechuudha. Haqnis dhuguma akkaan duute moo qadaaluma moo harka namaatu keessa jira. Miidiyaan immoo humna qaba kana baasuu irratti atu jettetta. Kana baasuu isin gargaaruudha malee isin faalleessuu miti. Ati immoo guutummaan guutuutti dhiisaa jechuun kee immoo tarii maatii sii birattis immoo mufii fiduu danda'a laata. Maaliif mucaan kun haadha qabdi, abbaa qabdi, gosa qabdi. Atamma dhiisaa hotte gara keetiin ni himna. Gara maatiitiin immoo ammas barbaannee gaafanna maatii haadhaaf abbaa jiraatan obbolaa yoo jiraatan akkam himnuu inni gaafannee yoo jirri jettanii walii galtanii lakkii miidiyaan nunaa seenaa jettanii bor waan dhufuuf isintutti gaafatamummaa fudhataa jechuudha. Cufateera. Dhaggeeffadhaa waa tokko jira. Ani abbaa barbaade, ganda barbaade, iddee barbaade yoo ta'e dhugaa dubbachuu irraa booddeetti hin jedhu. Boriifuu akka nun qomanne manni keenya kaardiin kiyya irratti dhaabate kan biraatiin hin dawwalee fi hin cufate birriin isa qaqqabeera. Mucaan kun tokkoffaa irratti namni maal Saudi Arabiyaa seera qabeessaan deeme. Akkaanis ta'e akka malees mana madaamiitu jiru yoo du'e dhageessanii birrii miiliyoona 2 haga miiliyoona 4 kafalama akkaataa isaatiin jechuudha. Eenyu kaasaa jechuudha. Intala warri isiin bira hojjettu jechuudha. Birrii amma ture jalaa kaase birriin sun neeqasitti galee jechuun badhaafan dirqamaa jechuudha. Birriin naa galeeraa jedhe. Roobii duutee maksanyoo birrii moo maksanyoo duunaan roobiin birriin naa galee jedhe. Birrii kaasaa sana galee moo isa maaliif immoo sagaleen ta'inaa fi jechuun maaliif barbaachise ana waan biraa keessa iyyuu nagalcheera. Dhiifni immoo sagalee taanuu mucaa kana akka uummataatti. Mubee dhabanaaf kenniteetta. Maal fakkaate mubee asirratti beektaa wantichi kun amma mucayyoontu abbaa manaa qabaattu malee